Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu jirra kun hoon teessa alhamdulillah jalatti isaati. Isinillee baga guyyaa irraan tanaatiin rabbi isiniin gahee hashama harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota aammee entertainment. Arraga maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu. Wanni nan qabattee dhufelleeni wanta gartee akka yaada mataa kootiitti namaafillee barumsa ta'u waan guddaa barumsa waa irraa barachuu dandeessan fa'aa jedhetan qabattee isiniif dhiyaadde soo isinillee maali jechuu dandeessanii namni keenya ammaan tana beekta waan hojjetaa jiru yookaan wanta tokko hoggaaniif eegale akkasiin ta'a hawwii isaa san akka hawwii isaa san godhuudhaaf wanni inni isa barbaachisu yookaan inni ulaagaa sanii guutuu qabu guutuu isaa waan irraa dubbannu ta'a. Qabxiin isiin teenya kan waa'ee kanarraa qabannee dhufne qabxii waa'ee kanaa fi gara hinaaffaatiifis akka hinaaffaa wal keessa jiruttis waa'ee akkana kana qabannee isiniif dhiyaanne. Qabxiin keenya isiin tokkoffaadha. Abdii kutannaa ilma namaa jetti. Abdii kutannaa ilma namaa. Egaa wanta hojjetuudhaaf erga haate isii kana eegaltee osooniif irra jirtu osoo itti deemaa jirtu yookaan namni tahee yookaan kan hamilee si cabsu yoo tahes achirratti isii tana aboo namaa tokkana naan jee maal jettee kun hamileen si cabuuf hin barbaachisu. Hamilee kutachuu hin qabdu. Maaliifi fakkeenyaaf amma qabsoo haa fudhannu. Sahanni kufaa qabsoon itti fufaa jedhan. Akkasii isii hawwii keetiitiif taatus kan sabaatiif taatus yookaan akka naannootiif taatus akka maatii keetiitiifis taatus erganii fi eegalte hojii kana galmaan gahuun qabeettee kan eegalte yoo ta'e jechi namaatii fi kun hundinuu jala laaltee yookaan ajandaa godhattee qalbiidhaan yoo kan jala deemtu taate galma hin geessu. Hawwii wanta qabduu san galmanii gaha jettee ofirratti abdii qabde taanaan laaffattullee if duba deebi'uu hin qabdu. Dhiisuu hin qabdu. Maaliif akkuma reefuu waa'ee qabsoo isiniif dhoyne amma qabsoo yeroo fi qabsaa'amu ni oowwitiisi ni qabbanoofitiisi. Yeroo itti oowwitee gara fuuldura deemtus qabdi. Yeroo itti qabbanoofitee suuta deemtus qabdi. Kuni akkaatuma qabsoon itti adeemamtu. Qabbanoomte yaaniitis waan dhiisan hin qabdu jechuudha. Oowwitee humnaan itti deemu jirti ammaan bakka gaha jaanii itti jarjaranii akkanii fi karatti hafan yookaan waan biraatirra kan bu'anitti itti deemanii miti suuta. If dura fiitis eegaa, if duubaas, if cinaas, gamanaanis gamasiinis waa hundaa'u ofirraa eegaa ulaagaa adeemsa keetii guutuu eeggataa itti adeemta. Kuni uumama sirraa barbaachisu jechuudha. Abdii kutachuu hin qabnu wanta akkanaati. Wanta xixiqqoo dhuftuuf abdii kutannee kaayyoo keenya san yookaan bakka hawwii keenya achi gahuun qabeennee itti kaanne san irraa if duuba deebi'uu hin qabnu. Yoo nuuf kan qabbanooftu ta'ellee galmanuma geessaa jechuudha. Akkam yoo turtellee. Kuni waan adda addaa afaan si mudatuu danda'a. Gaafa wanta bareedaa tokko eegaltu wanni waan bareedaa kanarraa si dhabu gaafa ati eegaltu san isii wanni waan kanarraa si dhabu si wajjin eegalamaa jechuudha. Si wajjin deema. Ati itti jirta akka irraa si dhabu simatti jira jechuun innis akka wanni sun irraa si dhabu itti jabaattee, itti cichitee, obsitee, itti beeloytee guutuu isiidhaa akkaataa saniin galma gahuu dandeessa. Barbaachisaan waa hundarraahu akka kaayyoo keessanirraa
أبدي هم كتن خمس كل مال بيتا أبسطه وهنده أفسو قبض مالي فقط دي ما جرت سني في وهنده أبسطه يو أفسهن كبان أتشجهن الفات يو مرنو هن كبان أتشجهن الفات يو تشومين هن كبان أتشجهن الفات أتشجهودا وانتي كفو ستة أو هدوجي واني الراس له هدوجي أنا أنجي بجوا تشومنا أنجي بجوا سرجعت أنا هجاو أنا يبدو إلى الديو أو بك إراغات سر يادتي بك جبتو أنا يادتي يو خندين تتاتي تمكن مبيسا يوني في أمو بكو ما إراغات سنيني بك إراغات سنيني بك جيسا أنا أسكر من بيني يوتي الروان بيوتي aku mana mau itu sendiri, aku mana mati fakati diung. Karena dahulu berbaca itu, kayu kreatif deh, pekau kreatif deh, kejadian umpatis, dia ini umpatu kapsul, dia ini umpatis kapsul. Ilmi nama tak koyoroni hujjat di jijjiga hujjat di mati di jijjiga jadi hamdulillah rabu serkani bi bakata kada keho bakasan gafa esi aka gante bi isani tiyo ha warra isani bi gafa jurusan jaw yo khana chuko warra bi kesan pakkade khandi hote wang garte matin jijjira ofin jijjiira waan jiru hin qabu haa ta'u fakkaateetillee haa deemu warra bira dhufesan yookaan bakka dhaqesan akka maatii isaanii bira gaafa jiru je'esan dagachuu hin qabu kana dagachuu hin qabu jechuudha isaan fakkaatee deemu waanuma jiraati yooniif isaan fakkaatee yookaan isaaniin addatti kan deemu ta'e rakkoodha jechuudha waan biraatiin deemu yookaan shakkii baasee si shakkanii si qeequufaa danda'an maaliif ati waan kan keessan jecha gaafa jettisan galmaan gahuudha wanni si barbaachisu obsa jecha namaatiis hin ilaalin waan namni siin jedhuus isa kana eegaluu kan kee namni si beeka taanaan gaafanii fi osoo bakkaan hin gahin karatti hambiftee waan biraa jala qotte akkuma gartee namni aboo hojjaan nu dhuga hayyotaatu hojjaan ganama nu dhuga hayyotaatu maarreedhaan hasharaan nu dhuga faajee haasawsan akkasan dhuguma namni bakka taa'uttiif yookaan waan tokko hoggaan eeggaluutti hojjetu kees hamilee nama tokkoo keessatti yoo waan akka fakkaataa akka heetiisan keessatti kan argan ta'e aboo abaluunuu bakka dhaqe hin garre achi dhaqeetuma achitti maal ta'e ja'anii hamilee nama hotuu danda'anii jechuudha kuni hamilee kan ta'e si qaqqabuu hin qabu. Gufuun sitti argamtu gufuun kararra sitti argamtee si dhoytu xiiqii siif ta'uu qabdi gara fuulduraatti si oofuu qabdi waan si mudataa kana hundi waan si mudataa jiru kana hundi yooniif kan beektu taate akka hojiirra jirtu of agartaa jechuudha hojii takka gaafa eegaltu yooniif hojiin sun irratti yookaan rakkoon wanni adda addaa sin mudanne taate irra hin jirtu sun hojii miti hojii gaarii eegaluu kan kee gufuu sitti hoddommaate shiraatu sitti hoddommaate kan irraa si dhabuu deemutu sitti hoddommaate kana guutuu obsaa fi murannoodhaa fi cichoominaan bira dabruu qabde kanaan isiniin ja'a qabxiin keenya isin duraa abdii kutannaa ilma namaa kan jiru
irratti kanuma abdii kutattanii if duuba hin deebi'ina wanta irra jirtan san galmaan gaha waan isin dhufeef if duuba hin deebina jechuu hoyya kanuma gara qabxii taanitti dabaruudhaaf hanga gartee walitti qabxii taanii walitti deebinutti nu faana turaan isiniin ja'a. Hashama harka fuunee akkam nagaa tajaajiltu hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota YouTube channel Ammee Entertainment. Qabxiin keenya isii lammaffaatiin walitti galchaanee jirra. Qabxiin keenya isii lammaffaa maal jetti? Isiin kuni waa'ee hinaaffaa walitti hinaafu waliif fudhuu dhabu waa'ee kanarraa kan xiqqishoo dubbannu ta'a. Waliif fudhuu dhabu yookaan walitti hinaafu waliif fudhuu dhabu yookaan walitti hinaafu. Fakkeenyaaf saahibni kanke yoo wanta gaarii takka eegale waan kana isaaf fuudhuu dadhabbiin kanke itti hinaafu. Hinaafteef jechuudha. Hinaaftee isa akkaataa isa san akka heeguu kana yaadu wal qoffisu. Yoonii fi ammoo inni hojii inni eegale sanirratti kan jajjabeessitu taate hamilee guutuu taate irrattis gargaaran hojiin sun wanta dhuunfaa isaa qofaan jechuun gaafa galma ga'e kun abbummaan feetii ilmi namaa kan dalagadheetiin of jijjiirachuu dhuunfaa isaa qofaaf mataa isaa qofa jijjiiruu yookaan akkasitti waa hunda akkasi ta'ee mataa isaa qofaaf hin carraaqu mataa isaatiif qofaaf hin carraaqu hundaaf carraaqa gaafa bakka yaade san geetti hawwi isaa gaafa galma geetti. Kanaaf itti hinaafuu hin qabnu. Hinaaffaadhaan amma namoonni keenya kan agaraa jirru miidiyaa kan hundarratti dhufu hedduu hinaaffaadhaan wal miidhaa jira. Hinaaffaadhaan waa walitti godhaa jira. Erganiif itti hinaafe isa kana yookaan hojii sanirraa dhahuudhaaf yookaan kaayyoon isaa sanirraa duuba deebisuudhaaf. Hinaaffaan itti hinaafanii akka inni sun if duuba deebi'u godhan kun maaliif barbaachisa? Lakkii isaa Oromoo kun nurraa hin talu. Wal kuffifne alagaan nu barsiise gaa wal kuffifnu wal nyaachuus haa dhiifnu walitti hinaafuus haa dhiifnu waliif gammannee wal jajjabeessinee daa'imni jechuun amma lafaa ol deemu gaafanii fi inni waan takka eegalu itti hinaafuu hin qabnu isee kanaa jechuudha. Akkaniif inni bakka kaayyoo isaa san gahu isa jajjabeessuu qabnu. Waan biraati yoo dhabne yoo afaaniin aboo jajjabaadhu jechuun waan guddaadha. Waan gaarii irra jirtaa jajjabaadhu obboleessa ta'e jajjabaadhu waan gaarii irra jirta. Kunuu waan guddaadha wallaahi. Kanaaf walitti hinaafne wal gaccabsuu if duuba wal deebisuu hanga yoom wal nyaannee walitti hinaafne waa walitti goonee siirii minaamin siirummaan namni ja'a walitti nuuf shirkiidha. Shirki wallaahi shirki akka shari'aan islaamaa jettutti shirkiidha siirii haraam. Kanaaf abbaa feetee homaan taane hojii gaarii irra jira taanaan wal jajjabeessinee akkaniif inni sun galma godhuu qabu jajjabeessuu qabu. Ilma Oromoodha kan hojii gaarii irra jiru hojii dhuunfaa isaa wanta gaggaarii hojjetaa jiru irra jajjabeessuu qabu. Wanta takka eeganiif eegallee walakkaan geenye gara biraa deebi'uu hin qabu. Akkaniif inni waan irra jiru sanirraa garana deebi'uutti godhuuf hin qabu. Akka inni sun jabaatee bakka gartee kaayyoo isaa san yoo hawwii isaa bakka yaade san gahu itti jajjabeessuu qabu. Yeroo ammaa tanaa keessatti Oromoon maali beektaa wanni inni baay'ee hordofaa jiru irra guddaa waan qoflaatii fi kanaa fi waan sobaati irraa jaallata. Kun nurraa hin barbaachisu.
isin dhugaa hojjetame hayyoota Oromoodha kan gartee akkanii fi ilmaan Oromoo ummanni Oromoo warraa baratu halkanii guyyaa miidiyaa kanarraa ijaa oola. Akkuma ummanni Oromoo rakkoo tana keessaa bahu akkuma akka gartee biitii ollaan keenya itti jijjiiramee jiraatu. Hanga yoom biyya namaa dheeqaa oolla? Biyya namaa jijjiiramte hanga yoom dhaqaa oolla? Hayyoon keenya nuuf yaadaa jira jechuudha. Akkanii fi nuti jijjiiramne as keessatti biyya namaa yaa'uu qofaa miti biyya teenya keessatti hojjennu. Biyya teenya keessatti hojjennee of jiraachuu. Rakkataan dhufee nu bira dalagatee nagahaan gara biyya isaa deemu. Akka saniif qabsoo uummanni Oromoo irra jiru waan biraatiin qabsoon uummata Oromoodha. Akkuma uummanni Oromoodhaa kun baqattummaa tanarraa hafuuf halkanii guyyaa dhaabbatee halkanii guyyaa itti wareegamaa, itti tumamaa, itti cafaqamaa, itti hidhamaa as ga'e. Kanaaf jajjabaannee waa hundattuu ofii keenyaafis waan gaggaarii yaaduu qabu. Waan uummataaf bu'aa qabu. Waan uummataaf barumsa qabu. Kana waan gaggaarii yaadnee akka fuula duratti yaadu wal godhuu qabnaan isiniin ja'a. Qabxiin keenya kan arraan tanaa kan asumatti dhaabnu taha. Inshaallah yoo Rabbi nu gargaare haaluma kanaan qabxii hanga 3 yookaan 2 yookaan 3 isinii qabanne torbaanitti yeroo 3 kan isiniif dhiyaannu taha. Warri gartee YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhaa. Yaada yoo qabaattan ta'es koomentii jala nuuf gahaadha. Hanga sittuu nu waliin turaan affeerraa keenya. Galatooma.